Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e keessattuu kan gaaffii irra caalaa keessanii ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Duraan barnoota kana isin barsiiseen ture. Haala salphaa ta'een karaa sirrii ta'een namoonni obboleeyyan TikTok live yeroo seentan gastiin isin irratti cufame yookaan immoo gastii isin seensisuu dide daqiiqaa xiqqoo keessatti karaa salphaa ta'een karaa sirrii ta'een banachuu dandeessu. Steepiin isaa baay'ee salphaadha, kan waliin ilaalu ta'a. Asumaan obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribein kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe kana tuquudhaan akkasuma laayikiin sakandii xiqqoo qofa isinitti fudhata. Laayikiin keessan haamileenaaf ta'a waan ta'eef laayikii gochuudhaan eegalaa isiniin jecha haala kamiin gastii TikTok irraa nu jala cufame banachuu dandeenya yookaan immoo sirreessuu dandeenya ka jedhu isinii qabadhee dhufeen jira. Steepiin isaa baay'ee salphaadha. Kanaan dura viidiyoo lama akkamitti akkasii riipoortii itti gootanis isin barsiiseen ture. Karaan inni kun garuu baay'ee salphaadha. Daqiiqaa xiqqoo keessatti live seenuudhaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. TikTok irratti gastiin isin seensisuu dide taanaan gastiin mana namaa isin seensisuu dide akkasuma gastii yeroo namaa ergitan nama ol isiniif baasuu dide gastii erguu dide taanaan haala kamiin sirreessina isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Haga xumuraatti na hordofaa isiniin jechaa eegan gara live deemuudhaan live irra seenuudhaaf egaa kaamera upload kaamera template jedhee jira. Live ka jedhu dhumarra deemuudhaan go live tuqnee gara live adeemnaa jechuudha. Go live ka jedhu tuquudhumaan gara live seennee haala kamiin gastiin cufame yookaan immoo gastii isin didee isin rakkise sana sirreessuun danda'amaa ka jedhu waliin haa ilaallu jechuudha. Live ga haala kamiin akkasii live galuu dandeessan duraan barnoota duraa irratti isinitti agarsiiseen ture. Akkasuma barnoonni TikTok baay'eenis chaanalii kiyya jala ni jira. Sana xumurarra isinitti kan agarsiisu ta'a. Live kanarra erga seennee booda eegan obboleeyyan gastiin keessan cufaa tahee as jala kana dhuma irratti gastiiniif hoostiin daalachaa'ee ta'a. Yeroo nuti gastii irra tuqne unlock multi gasti jedhee complete the live center growth program to unlock this future nuun jedha. Sababa maaliitiif gastiin cufame akkamitti sirrata? Si detail isii jettu tuquudhaan gara fuula duraa waliin deemnee haa ilaalu. Yeroo gara fuula duraa deemnu haala kanaan nu baasa. Sababa gastiin sun cufameef yookaan immoo gastii nama seensisuu hin dandeenyeef asirratti nu himaa jechuudha. Kana jechuun waan nuti dirqama guuttachuu qabnu jira. Isteejii tokkoffaa irratti jedha namni tokko live erga seenee booda gastiin isaa banamuudha. Go live for 30 minutes jedha. Daqiiqaa 30 oliif live seenuu qabdaa jedha isteejii tokkoffaa irratti. Gastiin banamuufi miti garuu isteejii tokkoffaa irratti gaa steepii tokkoffaa irratti daqiiqaa 30 fi live seenuu qabnaa jechuudha. Amma 13:30 jedha akkuma isin asitti argitan jechuudha. 13:30 jechuun daqiiqaa 13 seeneen jira. Daqiiqaa 17 wayitu na hafaa jechuudha. Kanaafuu daqiiqaa 30f live seenuu qabnaa jechuudha. Isteejii lammaffaa steepii lammaffaa irratti immoo kan gastii fi wantoonni faayidaa qaban live TikTok irratti wantoota 9 nuu banuuf go live for 120 minutes daqiiqaa 120f live seenuu qabna. Isteejii lammaffaan nuu banamuudha. Gastii hoostii fi wanna adda addaa nuu banamuudhaaf tokkoffaa daqiiqaa 30f erga seennee kaane daqiiqaa 120f yookaan sa'aatii 2f live seenuu qabna. Sa'aatii 2f kan nuti seennu walitti aansinee osoo hin taane dirqamaa miti. Daqiiqaa 5nis 10nis haa ta'u bultii 3 adda addaa keessattis galuu dandeenya jechuudha. Akkasuma gastiin sun nuu banamuudha bultii 3 adda addaa har'a bor iftaan jechuudha. Bultii 3 adda addaa irratti live TikTok irra seenuu qabnaa jechuudha. Guyyaa tokkotti qofa guuttannee dhiisuu osoo hin taane daqiiqaa 120 sana bultii 3 adda addaa keessattis live seenuu qabnaa jechuudha. Yeroo lakkoofsa tokko guuttanne daqiiqaa 30f live seenne lakkoofsi lama nuuf banamaa jechuudha. Lakkoofsa lama jalatti maal guuttachuu qabna? Tokkoffaa daqiiqaa 120f live seenuu qabnaa jechuudha. Adda addatti ta'uu ni danda'a, rakkina tokko hin qabu. Dabalataanis daqiiqaa 120 sana irratti dabalataan bultii 3 adda addaa keessatti live seennaa jechuudha. Yeroo nuti kana guuttanne unlock 9 more live futures. Kunigaa yeroo nuti wantoota kana guuttanne wantoonni gurguddaan 9 live TikTok irratti nama barbaachisan guutuun jira nuuf banamuu jechuudha.
wantoota salgan kana banuuf dirqama daqiiqaa 30 seenuu qabna jalqaba daqiiqaa tokko lamaan isa ta'u shaniin isa ta'u 10 isa ta'u yeroo nuti daqiiqaa 30 guuttanne lakkoobsi lamaan qulfii irra jira qulfiin sun baname daqiiqaa 120f laayivii seenaa jechuudha daqiiqaa sana bakka 3tti 4tti qooddattanii qobaadhuma keessan namni view dhufee isin laalu jala ni jira garuu gastii ol baasuu hin dandeessan yeroo isin daqiiqaa 120 guuttattan bultii 3-4 keessatti laayivii adda addaa guyyaattis yeroo 2 seenuudha yeroo 3 seenuudha yeroo isin daqiiqaa 120 sana guuttattan akkasuma bultii 3 adda addaa keessatti laayivii san seentan gastiinii fi hoostiin akkasuma wantoonni 7 kabiraas itti dabalamanii guutummaan guutuutti wantoonni 9 wantoonni laayivii TikTokii irratti isin barbaachisan ka akka gastii hoostii koomentii pingochuu wantoonni adda addaa hedduun isiniif banamuu jechuudha. Kanaafu daqiiqaa 30f laayiviin keessan jalqaba ta'e yoo jalqaba seenaa jirtu ta'e 1000 erga dabarfattanii booda fooloon keessan 1000 erga dabarfatee booda jalqaba daqiiqaa 30f laayivii seentuu jechuudha. Daqiiqaa 30 sana 15 isa ta'u daqiiqaa 30 guutuu irra taa'us rakkina tokko hin qabu. Sana yeroo seentanii kaatan ammallee lakkoobsi 2 isiniif banama. Ka gastii isiniif banuu jechuudha. Daqiiqaa 120 yookaan immoo sa'aatii 2 bultii 3 adda addaa keessatti guuttachuu qabdu jechuudha. Bultii 3if laayivii seenuu qabdu jechuudha. Laayivii bultii 3 yeroo seentan kana jechuun daqiiqaan 120 sunis yeroo isiniif guute gastii fi hoostiin sun isiniif banamaa jechuudha. Sanaan booda gastiin duraan daalachaa'ee taa'u sun ni ifaa jechuudha. Yookaan immoo yeroo isin irra tuuyitan nama ol baasuu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Isteejii tokkoffaa daqiiqaa 30 laayivii seenuu. Isteejii lammaffaa irratti daqiiqaa 120 laayivii seenuu qabdu. Akkasuma daqiiqaa 120 sanarratti dabalataan bultii 3 adda addaa laayivii seenuu qabdu jechuudha. Kana jechuun har'uma daqiiqaa sana guuttattaniidha har'uma isiniin banamuu jechuudha. Bultii 3 adda addaa keessatti laayivii seenuu qabdu jechuudha. Yeroo isin akkas gootan hoostiinis akkasuma gastiinis wal faana isiniif banamaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Daqiiqaa haga kanaaf laayivii seenuun akkasuma bultii 3if seenuun warri haaraa taatan jechuudha. Waan kana nama hunda hin gaafatu. Nama tokko tokko yeroo ni fooloo guuttate achumaan ol baasa. Nama tokko tokko immoo gaaffii kana gaafatanii kanaafu gastiin yoo isinirraa cufameera ta'e bultii haga kanaaf laayivii seenuu bultii 3f akkasuma sa'aatii 120 guuttachuu qabdu. Dabalataan barnoota TikTokii chaanaalii kiyya jala seenuudhaan barnoota TikTokii jedhee bakka takkatti isiniif hidhamee jira. Yoo paaswordiin isin jalaa bade maqaa jijjiirrachuuf laayivii seenuuf TikTokii sirrii ta'e banachuuf barnoota TikTokii jedhee mata duree qobaatti mata duree addaatti chaanaalii kiyya jala argachuu dandeessu. Egaan baay'ee salphaadha itti fayyadamaa isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.